Protetto mal jechuun gaala lama gaala qirsi dubbiin as biratti dubbiin keessatti maal jechuudha baadiyyaa jechuun riidisha akka laaltutti gubbaarraa gad mudhii si ilaalimee soonsa ugaa laaltu dhaabbinasi duuba si maqammacaa wanta abbaa jettanii kanoo laal itti kanneen Yo! Hasham alkuna kana marre jettani jaalatu tokko jettatu talmaan Oromoo kan YouTube riidii maankush hordoftaan amma riidii maa gaangoo kan riidii maankush har'a nama wayii isin qabadhee dhiyaadhee jira namni kun immoo akkuma isin beektan TikTok fi en abbaa ummii Oromiyaa akkasumas jechaadha Instagramaan walaagaa hanaan kan biizii godhu Boom! Ayyee meerraasaa haame maqaa keessan maali stuudiyoo kee baga dhuftan Araan tana studio teetiin na afeeruudhaaf hedduu takka galatoomin siin jaa studio riidii yeroo hedduudhaaf dhufuuf hawwii ture jechuudha arraan tana waggaan arkoo hedduu dasna jeeni studio riidii tana fakkaatteeni tanaafuu arra waan ajaa'ibaa qabannee reakshiina ajaa'ibaa qabannee isin dhiyaanne tanaafuu viidiyoo tana ilaadhuma nu wajji daawwachuu qabdan. So mee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee hin jenneeni. Hayyee hin jettaniini. Dubbeedha. Hayyee. Dubbeedha chitani. Hayyee. Saaliyaa saamee fiilee collu shakoo footanii goondari gachitanii. Wayyoo ani bati. Hin jenneeni. Hin jettanii. Dubbiitu dubbii dhala. Ayyeewoo. Dubbii dalchitanii. Akkasoo. Saaliyaa saamii fuutanii hangaa saa jala galchitanii. Allah. So amma moodiin haaruu eegale bira siigale bichaadha moodiin kun kabbara walaa hojii tokko kan riidii maankush tuubiin guyyaa mara chaara kana dubbii dalchitanii tana gitanii fuudhee yookaan immoo isini chaara kana isin godhu guyyarraa haga beekurraa isin ganama chaara so har'a anaa miti kariyaaktu godhu guutuudha ani fuudhee ani guutu reaakti godhaa guutuun immoo sirbicha reaaktu godhaa isin ganama chaara so saniifuu qophiin kun akkasii tola abdii qaba maal taati. Tanaafuu sirbii hedduu sirba bareedaadhaan bikkatti rakkina qabuu fi bikkatti maal jiru hunda waliin laallaanii isin hundinuu turtii gaarii nu wajjin sirba ajaa'ibaatiin sirba waboodhaaf wallifameen sirba kana namni irra guddaan Oromoon teenya sirba nafxanyaa laaluu malee waan sirba Oromoo jala deemanii daawwatan tanaafuu sirba kana ilaadhumaan nu wajjin daawwadaan isin jaa. Garuu waan tokko sitti taayimu isin hunda keessan hojjechaadha. Maa inni mana keenya waqtiin jechaadha wanni seerota sadii qaban. Namni mana keenya seenu. Sadeenan. Subscribe takka jedha. Tag. Balbala awwalaati seenta. Tag. Balbala lama fodheetu deemtee laayikii tuuta. Lama. Balbala sadaffaa immoo wata buluuf deemte chaadha. Maal uffadhaan takka illee jirti miree. Ni jirti. Koomentii deemtee kan nattaacha. Okay. Koomentii deemtee yaada kan kan nattaacha. Biddilibsa akkamii fa'aa uffadhaa mana nama wata deemtu hin jiraami. Waan akkanaan takka hin jirti. Gaafii takkaan qaba bakka kanatti. Waan dhibee jira. Subscribe wanti jaa wanta diimtuu xiqqishoo kana qiluu godhan sanii. Diimtuu san qiluu godhan sanii. Kanaafuu inni raanfatina saniifuu wal jajjabeessuun maali jechuudhaani maallaqa riidiidhaaf hin kan itaniini waan dammoo inni yeroo isaa gubeenii asitti kan isin bohaarsoo isin jajjabeessuu afaan keenya guddisuudha waan hojjetuuf tanaafuu isin maal gootan laayikii yoo gootan nama dila bira dhufaanii yoo koomantii goote akkasumas nama hedduu bira dhaqaanii subscribe yoo goote dammoo humna gootee feechuu tanaafuu jajjabeessaa asumaan isin jechaa. Tana rabbiin. Khara reakshinaa isin dabarsinaan. Yoom. Nak lu kira. I have question bro. Yaa bikka kanarratti maal jaa namni irra guddaan waan akkana harka jiru laala malee waan ati goote waan ati taateen si baraa ogaa yaa jechuu jiraani bikka kana. Maal jettaan beeta. Aara mucaan kun sigalee fuula isaa raayyoo chaara aari mul'ata sigalee raame chaara. Garuu ilkaan isaatiin qoflu jira. Jechaan oo taate waraatti taate jedha fa'aa. Akkana gaa ogaa telegaa maaliifini amma istaayila haaree fituu qabaniin namni keenya maaliif ogaallee goojoo bira dhaabbatee wallee waraabaan amma wanni inni godhe waan bareedaa na fakkaataanii asirratti raapparummaa yaa. Bika kanarratti maal jedhe geessanii? Waboon gootaa. Waboon gootaa. Sabaaf lubbuu kan itee. Waboon gootaa.
eenyuuf lubbuu kan ite woboon saba siitiif kan iteen jechuun amma raappara godheeti maal himu jira waa'ee barumsaa isa waa'ee woboo woboon maal akka taate warri woboo komatan jechuun caqasaan bika kana sirritti dubbii ka jira. Dubbiin keessi xiilloodha haga ammatti isintu yaadate kana waan isin gaafis koomentii irratti isa reaaktiin isaa akkamii akkanumatti taafuuf immoo waa'ee immoo hin taaneedhaan jecha koomentii kanatti yaadni keessan jecha akkasitti uummatatti si murteessaa naamte si murteessi ani immoo waan tokko tokkoon si gargaaruu danda'a jechaadha. Ja'an Yo. Yaf bika kanarratti dhageeffatanii maal jechuu jira waan ati goote waan ati taate biyyaaf waan ati goote waan ati taate sabaa fi woboon jechuun sirritti gaccaqasaan mucaan kun ammoo wallee nuti raappi jennee jala jechuu jiraami inni garuu as keessatti ilaal sirritti dubbachuu jiraan xiinxalaa dubbiin xiinxalii gatafeeni gadhiisimee dubbii. Ja'an woboon gootaa ja'anii bika kana maal jechuu barbaadeeti? Woboon goota jedhanii dhuguma goota kana mutu waan akka waan ani maal beekareessitu wobulaaro ana gaafata. Dubbiitiin xaligaa bika kana waan inni jedhe geesse. Isi woboon gootaa jedhe. Woboon goota jedhanii. Takkittii lubbuusaa kan biyyaa fi woboon gootaa ja'anii maaliif ja'an? Woboon gootuma gaa'u halleenu woboon eenyuuf lubbuu kanneen nuufi jechuu kanaafuu. Amma mas baratte chaala. Ilaa gaditti. Waa'ee kaameraa isaarraa akkasumas editingirraa shootingirraa wantoota garaagaraa irraa wanti tintu daayirektiirraa maali wanti himuu barbaadu. Yaa viidiyoon kun hoggaa laaluu akka waan biyyatti dalagameen fakkaataani bikka wallee silaa raappii godhee hedduu bareechee jiraanii shamarran babbareedduu maal qaban kana hedduutas nama jaanii garuu maal qaban otettoo maal jechuun gaalaa lamma hoggaa laaluu qirsi. Dubbiin as biratti dubbiin keessatti illee maal jechuu barbaadetanii. Jechuun riidishaa akka laaltutti gubbaarraa gad mudhii sii ilaalimee soomsa hoggaa laaltu dhaabbinasii. Duuba si maqammacaa wanta abbaa jettanii kanoo laalitti kanneen kana hunda shamarran kana godhee maaliif viidiyoon akka bareedu godhee garuu bikka woboon goota jedhu san silaa woboo of duuba fiduu qabanatti fakkaata bikka kana hanqina hirnaatiin maaliif woboon goota hoggaa isaanii gaara keessa qawwee qabatee deemu woboo of duuba fiduu qabaanii shamarran babbareedaa agarree jirraa micoo tanarraa saniifuu asumaanuu akumaan jijjiiraan beekuun. As biratti mee nama lama jira sa'aatii dhiirri tokko dhabee kanatti inni yoota lama qixxee dhaabatu qoosii asii maal si fakkaata? Nuti du'aa hin qabnu du'aa godhachuu qabna nuti takka dhabnee naafatis mataan nu nyaadhamu jira. Ana keessaa baasi kaa. Akkam jechuu? Ana keessaa baasi ani hin qaba kaa. Ni qabda? Yaa ana keenya jaartii oolchiisu deemaa. Anis bakka warri akka yaatti hin qabne as jalatti barreessaa. Anis takkaan barbaada bakka. Ayyee hoo. Sigalu jira agaruu bakka kana irratti sigalu jira waan hin jiru bakka kana irratti. Jiruu isaa dhiisee garee gaaratti biyyaa sabaaf jechuu jira bara. Misiricha akkasiin addaan siin baane mi? Mee isin warri addaan siin beeksisee bareessa. Riidii dubbiin tun hin galleef jala koomantii godhaaf hin itti fattaneessa. Natti jarjare wallaahi billaa koo dhugaati na qabdeerta kanaatu iyyuu. Barsumaa fi. Barsumaa. Akka jedha.
mallattoo eenyummaa mallattoo eenyummaa mallattoo mallattoon eenyummaa maali? Odaa keenya, alaabaa teenya, alaabaa teenya adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Akkuma laaltanii kan kaartaa jechuudha. Mallattoo abdii sabaa jechuudha. Namni hoggaa wallee caqasu nuti waan jiru laallu jaluma raappii goona malee uummanni asuma keessa laal suuta marfee naqu jiraafee jechuudha. Caqasaa asirratti. Asirratti malee waan ati sirba kana asitti hamaan akka yaadee mataa hiyyatti caalma tokko. Sirbi isaa kun jechaadha sirees. Ittiinis sirbuuf ittiinis daansii godhuuf ni tola si galeeraa jechaadha. Maaliifuu biitiin isa jiru jechaadha. Nama hin sosochoosa. Jedheetiin yaadaan kara kiyya jechaadha. Waan jiru jechaadha. Kana godhataatti seentee mana ciffaraa beekee jechaadha. Si galeeraa jechaadha. Garuu waan takkaan dhibeen Oromoon inni kun amma wallee kana akkana dalaguuf maallaqa guddaa irra gannaqe dhugaa dubbannu bika kana rakkinni nuti Oromoon qabnu maal jenne wallee kana baasuudhaaf istiidiyoo dhaqee maallaqa guddaa irra gannaqee baaseeni nuti garuu laallee viidiyoo ol dabarsuu hin qabnu maal goona laayikii goonee fi sabskiraayib godhuu qabnaaf akka inni wallee birootillee wallee Oromootiin boru nu gabba'u godhuuf laayik sabskiraayib goonee sheer koomanti godhuu qabnaaf maaliif maallaqa irraan kafallugaa jijjibeessuu qabnaan kanaafuu isin waan kana mee warri viidiyoo kana laaltan hundinuu xiinxalaan waan kana wal jajjabeessuun afaan namni tokko miccuu uffatee waan takka ta'eef osoo hin ta'in maaliin Oromummaan isaa wal jajjabeessuu waan qabu wal bira dhaabbachuu kanaafuu sirriitti bira dhaabbachuu qabdan artistoota wallistoota Oromoo hunda paakoo wallee isaa raappisan nama meeqa laaloo jettee niin gaddaan wallee san hedduu tasfaa na mursiisan silaa wallisaa ta'ee lammata deebi'ee walleen baasuun maaliif jettanii wallee paakoo nama waa xiqqoo laaleen garuu akkaataan inni dalageeni ilaa ammaa wallee Oromiffaa keessatti namni dalage takka illee hin jiru kanaafuu asumaanuu wallee mucaa kanaas jajjabeessuu qabdanii jalatti dammoo hariidisa waan dinuu sanii raanfatina. Maal jedhe kise? Abaa wobootoo. Lubbuu kee falmattee. Saba keetiif lubbuu tee falmattee. Akka jedhee. Kanaafuu riidii si galaa jiru. Anatti bara maal gaafatee? Riidii garuu ittiin jiru maal fixinatii inni itti haasa'u. Ani bara siituu reaktara godhaadha maal amma yaadee dubbadheeraa gammatti simaattu dubbataadha. Bilisummaan keetii. Wow. Amazing. Bikka kana sirrii ilaalan maal godhe bilisummaan keetii shaggooyyee ilaaltanii isa si qabeenii dhukkee irraa kaasu jira akkuma ilaaltanii gartanii. Asirratti hin qabnu. La. wallee isaarraa eessatti dasna jeeni beektin eessatti bareedaani bikka hanga kana keessatti maal agarsiise sabaaf sablammii meeqa agarsiise aadaa meeqa agarsiise gartee hargee fide wallagga fide kaan fide maal agarsiisa sabaaf sablammii agarsiisee jechuun bikka kanatti ilaalaan sirriitti viidiyoo kana irra deebisiin bikka kana akkanatti qishorra deebisiifin laalaa bikka kana laalaa. Wallahi ada baik apa? Seru jelas wallahi ada baik. Duga wa mucaan kun jechu jiru sirriitti jala caqasaan mee wow. Immo atamu injifatama ha injifata atau single lalu bakatnati sirna gale male ambar waan inni je hunda keessatti fixinati ka dhugaa sinjara ani amma seeran dhagee fatara ana dhagee sirba kana sattu nafide dhufee cara goron seeran nagale jira amma serious dubbi inni dubbatuutu maaliif inni amma namni
irra guddaa nama waan kana akka raappii godhee caqasu jira garuu raappii keessatti inni waan inni dubbatu hunda laalani. Maa inni akka ol qaba sirritti. Asumaan jecha liinkii isaa fuudhee koomentii awwaalaa isinii kaaya seenaatiin ilaalaa fi. Argitanii bitanii cara har'a gootuun reaaktii isaa ana biratti ana akka yaada hiyyaatti sitti hafunusi. Akka yaada hiyyaatti. Jecha wallaahi billahi yaakiin akka ajaa'iba godha. Maal ishee geenumsa takka takkaan dhageeffatee dubbii mara keessaa baaseetiin haasaa mucaan jechaadha ana biratti tartee jirta. Isin biratti ibbarraa meeqa argatte taamu? Ibbaaf takka argatteerta. Ibbaaf takka moo? Ibbarraa ibbaaf takka. Isinoo maal jettame achi jalatti koomantii hundee jala deemee waan laalu jecha koomantii teessan osoo hundinuu godhaan. Maaliifini wallee kana hedduutas na jiran irra guddaa gaafa yeroo duraatiif jechuudha yeroo duraa nuti amma shabaabni yeroo xixiqqaa lafa ol kaanu kun wallee jaalalaa wayim dammoo wallee kana caqasaati guddanneeni ammaan tana garuu yeroo tana keessatti Oromoo keessa maaltu qabate wallee qabsoo namni wallee jaalalaa dara wallee qabsoo caqasaanii wallee qabsoo tana dammoo aktii adda addaatiin fiduu eegalanii raappara goonee jechuudha waa'ee aadaa Oromoo kana akka raapparootaatti amma mucaan kun akkaataatti wallis hedduu na gammachiiseenii tanaafu maal gootan deemtanii like share yoo godhu irraanfatta wallol dammoo reaction xayawaani nan wanta jees comment jala godhaan isin jala deemeeti ilaalan. So capital guutuu karaa Instagram adeema follow godhaa isin jira capital guutuu jira Instagram isaa jira karaa isin argachuu dandeettanii warroonni yookaan akkasumas karaa uffata kennaatiin naqunnamuu dandeettanii isa qunnamuu dandeettanii abbaan uffata ummii Oromiyaa anaa fi isaa jechaadha karaa namaan warroonni kaayiroo jirtan ammallee deebisanii deettumnaa Saami bira argachuu dandeettanii jechaadha. Saamiidha qo'igaa bakka kana waa ammistee bara. Warroonni kaayiroo yeroo hedduudhaaf keessaan piliis huccuu tana nuu ergaa ni jettanii nu daraa turtan. Meeshaan seentee jirti kaayiroo eenyu bira saamii bira. Saamii warri hin beeknu jettan nambarri isaa asirra kunoo kana fakkaataan ilaalanii. Kana wayim dammoo badhaasoo ni beeytanii ni aktara beekamaa wayim dammoo gama tiktookiitiin Oromoon qabdu keessaa isaanii innillee uffateetti delegee ture shamiza kana. Kanaafuu jira harkachuu dandeessanii isin jaa. So kanaafuu akkuma isin jenni isaan bira argatanii reaction irraatiif waan hordofanii baay'ee galatoomaa isinicha asumas gootus baay'ee galateeffadha. Kanaafuu an kana jira ati maal jettee barbaadda wanta dhumarratti waan itti. Anillee waan yeroo isaanii nu kanneen hedduu nu tajaajilanii nu wajji fixanii jecha hedduu takkaan isin galatoomfadhaa. Wani godhuu qabdan nu jajjabeessu nu bira dhaabbachuu ajinu wal bira dhaabbachuu qabna Oromooni kanaafuu isiniin jaaladhaa hedduu takka. Warri nan beeytan dammoo gama Instagramaatiin gaanii beeytanii Instagram capital guutuu jaakota garuu rakkinaan an qabu koomentii jalatti yoo irraanfatan waliin ta'an barreessaan. Baaqaa kana guyyaa gaarii halkan akkan gaarii torbee gaarii haga viidiyoo biraatti wal arginutti. Boom! All set! Pull up. Records on records, got records on records, I'm riding around in a coupe. Pull up.
la dhufeera. I have question bro. yaa bikka kanarratti maal jaa namni irra guddaan waan akkana harka jiru laala malee waan ati goote waan ati taateen si baraa ogaa jo yaa jechuu jiraani bikka Masratti maal jettaan beektaa? kana. Ni aara mucaan kun sigalee fuula isaa raayyoo chaadha aari mul'ata sigalee raame chaadha. Garuu ilkaan isaatiin koflu jira bara. Jechaan ootaa waraatti taate jedha faa lalatu jedha. Akkana gaa ogaa telega maaliifini amma istaayila haaree fituu qabaniin namni keenya maaliif ogaallee goojoo bira dhaabbatee wallee waraabaan amma wanni inni godhe waan bareedaa na fakkaataanii asirratti raapparummaa yaa. Bika kanarratti maal jedhe geessanii? Waboon gootaa. Waboon gootaa sabaaf lubbuu kannitee waboon gootaa eenyuuf lubbuu kannitee waboon saba siitiif kanniteen jechuun amma raappara godheeti maal himu jira? Waa'ee barumsaa isa waa'ee waboo. Waboon maal akka taate warri waboo komatan jechuun caqasaan bika kana sirritti dubbii ka jira. Dubbiin keessi xiilloodha haga ammaatti isintu yaadate kana waan isin gaafa koomentii irratti isa reaaktiin isaa akkamii akkanumatti taafuuf immoo waa'ee immoo hin taaneedhaan jecha koomentii kanatti yaadni keessan jecha akkasitti uummatatti si murteessaa naamte si murteessi ani immoo waan tokko tokkoon si gargaaruu danda'a jecha. Ja'an Yo. Yaaf bika kanarratti dhageeffatanii maal jechuu jira waan ati goote waan ati taate biyyaaf waan ati goote waan ati taate sabaa fi waboon jechuun sirritti gaccaqa isaanii mucaan kun ammoo wallee nuti raappi jennee jala jechuu jiraami inni garuu as keessatti ilaal sirritti dubbachuu jiraan xiinxalaa dubbiin xiinxalii gata feeni gadhiisimee dubbii. Ja'an waboon gootaa ja'anii bika kana maal jechuu barbaadeeti? Waboon goota jedhanii dhuguma goota kana mutu waan akka waan ani maal beekareessitu wabulaaro ana gaafata. Dubbii xiinxaligaa bika kana waan inni jedhe geesse. Waboon gootaa jedhe. Waboon goota jedhanii. Takkittii lubbuusaa kanneen biyyaa fi waboon gootaa ja'anii maaliif ja'an? Waboon gootuma gaa'u halleenu waboon eenyuuf lubbuu kanneen nuufi jechuu kanaafuu. Amma mas barate chaadha. Ilaa gadiitti. Waa'ee kaameraa isaarraa akkasumas editingirraa shootingirraa wantoota garaagaraa irraa wanti tintu daayirektiirraa maali wanti himuu barbaadu. Yaa viidiyoon kun hoggaa laaluu akka waan biyyatti lagameen fakkaataani bikka wallee silaa raappii godhee hedduu bareechee jiraanii shamarran babbareedduu maal qaban kana hedduu das nama jaanii garuu maal qaban otettoo maal barbaadu. Jechuun gaalaa lamma hoggaa laaluu qirsii. Dubbiin as biratti dubbiin keessatti maal jechuun barbaadde. Jechuun riidishaa akka laaltutti gubbaarraa gad mudhii sii ilaalimee soonsa hoggaa laaltu dhaabbinasii. Duuba si maqammacaa wanta baay'atanii kanoo laal itti kanneen kana hunda shamarran kana godhee maaliif viidiyoon akka bareedu godhee garuu bikka waboon goota jedhu san silaa waboo of duuba fiduu qabanatti fakkaata bikka kana hanqina hirnaatiin maaliif waboon goota hoggaa isaanii gaara keessa qawwee qabatee deemu waboo of duuba fiduu qabaanii shamarran babbareedaa agarree jirraa micoo tanarraa saniifuu asumaanuu akumaan jijjiiraan beekuun. As biratti mee nama lama jira sa'aatii dhiirri tokko dhabee kanatti inni oota lama qixxee dhaabatu qoosii asii maal si fakkaata?
Nutis du'aa hin qabnu du'aa godhachuu qabna nuti takka dhabnee naafatis mataan nu nyaadhamu jira. Ana keessaa baasi kaa. Akkam jechuu Ana keessaa baasi ani hin qaba kaa. ni qabda. Yaa ana keenya jaartii oolchisu deema. Anis bakka warri akka yaatti hin qabne as jalatti barreessaa. Anis takkaan barbaada bakka. Ayyoo. Sigalu jira garuu bakka kana irratti. Sigalu jira waan hin jiru bakka kana irratti. Jiruu isaa dhiisee garee gaaratti biyyaa sabaaf jechuu jira bara. Misiricha qaseen addaan siin baane mi. Mee isin warri addaan siin beeksisee bareessa. Riidii dubbiin tun hin galleef jala koommantii godhaaf itti fattaneessa. Natti jarjare wallaahi billaa koo dhugaati na qabdeerta kanaatu iyyuu. Barsumaa fi. Barsumaa. Akkasadha. Barsumaa. Mallattoo eenyummaa. Mallattoo eenyummaa. Mallattoo. Mallattoo eenyummaa. Mallattoon eenyummaa maali? Odaa keenya. Alaabaa teenya. Alaabaa teenya adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Akkuma laaltanii kan kaartaa jechuudha. Mallattoo abdii sabaa jechuudha. Laal namni ogaa wallee caqasu nuti waan jiru laallu jaluma raappii goona malee uummanni asuma keessa laal. Suuta marfee naqu jiraafee jechuudha. Caqasaa asirratti. Asirratti malee waan ati sirba kana asitti hamaan akka yaadee mataa hiyyatti caalma tokko. Sirbi isaa kun jechaadha sirees. Ittiinis sirbuuf ittiinis daansii godhuuf ni tola si galeeraa jechaadha. Maaliifuu biitiin isa jiru jechaadha. Nama hin sosochoosa. Jedheetiin yaadaan kara kiyya jechaadha. Waan jiru jechaadha. Kana godhatachi seentee mana ciffaraa beekee jechaadha. Si galeeraa jechaadha. Garuu waan takkaan dhibeen Oromoon inni kun amma wallee kana akkana dalaguuf maallaqa guddaa irra gannaqe dhugaa dubbannu bika kana. Rakkinni nuti Oromoon qabnu maali jennee wallee kana baasuudhaaf istiidiyoo dhaqee maallaqa guddaa irra gannaqee baaseeni nuti garuu laallee viidiyoo ol dabarsuu hin qabnu maal goona laayikii goonee fi sabskiraayib godhuu qabnaaf akka inni wallee birootillee wallee Oromootiin boru nu gabba'u godhuuf laayik sabskiraayib goonee sheer koomanti godhuu qabnaaf maaliif maallaqa irraan kafallugaa jijjibeessuu qabnaan kanaafuu isin waan kana mee warri viidiyoo kana laaltan hundinuu xiinxalaane waan kana wal jijjibeessuun afaan namni tokko miccuu uffatee waan takka ta'eef osoo hin ta'in maaliin Oromummaan isaa wal jijjibeessuu waan qabu wal bira dhaabbachuu kanaafuu sirriitti bira dhaabbachuu qabdan artistoota wallistoota Oromoo hunda paakoo wallee isaa raappisan nama meeqa laaloo jettee niin gaddaan wallee san hedduu tasfaa na mursiisan silaa wallisaa ta'ee lammata deebi'ee walleen baasuun maaliif jettanii wallee paakoo nama waa xiqqoo laaleen garuu akkaataan inni dalageeni ilaa ammaa wallee Oromiffaa keessatti namni dalage takka illee hin jiru kanaafuu asumaanuu wallee mucaa kanaas jajjabeessuu qabdanii jalatti dammoo khariidisa waan dinuu sanii raanfatina. Maal jedhe geesse? Habaa wobootoo. Lubbuu kee falmattee. Saba keetiif lubbuu tee falmattee. Akka jedhee. Kanaafuu riidii si galaa jiru. Anatti bara maal gaafatee ani bara namti bira godhaa. Riidii garuu ittiin jiru maal fixinatii inni itti haasa'u. Ani bara siituu reaktira godhaa maal amma yaadee dubbadhee raagammatti simaattu dubbataa raaba. Bilisummaan keetii. Wow. Amazing. Bikka kana sirrii ilaalan maal godhe bilisummaan keetii shaggooyyee ilaaltanii isa si qabeenii dhukkee irraa kaasu jira akkuma ilaaltanii gartanii. Asirratti hin qabnu. Lala. Wallee isaarraa eessatti dasna jeeni beektin eessatti bareedaanii. Bikka hanga kana keessatti maal agarsiise sabaaf sablammii meeqa agarsiise aadaa meeqa agarsiise gartee hargee fide wallagga fide kaan fide maal agarsiisa sabaaf sablammii agarsiisee jechuun bikka kanatti ilaalaan sirriitti viidiyoo kana irra deebisiifin bikka kana akkanatti qishoo irra deebisiifin laalaa bikka kana laalaa
Wallahi ada baik apa? Seru sebenarnya wallahi ada baik. Dhugaa waan mucaan kun jechuu jiru sirriitti jala caqasaan mee. Wow. Immo atamu Injifatama. Ha? Injifata. Atau single lalu bakal nanti. Sirriin naa galee malee ambar. Waan inni jiru hunda keessatti fixinatti. Kalau dhugaa sejarah ani mama siran lagi fatar. Anak ada geser bahkan satu nafide di fecara. Orang siran nagale jira. Amma serius. Dubbii inni dubbatuutu maaliif inni amma namni irra guddaa nama waan kana akka raappii godhee caqasu jira garuu raappii keessatti inni waan inni dubbatu hunda ilaalani. Maa inni akka ol qaba sirritti. Asumaan jecha linkii isaa fuudhee koomantii awwaalaa arsinii kaaya seenaatiin ilaalaa fi. Garuu sirriitti hin goone. Alla wallee isaa ammaan caqasee baran. Oye, akkasuma dhiisitti asirraa seenaaf. Stebi. So, argitanii bitanii jechaadha har'a gootuun reaaktii isaa ana biratti anamma akka yaada kiyyaatti sittaa kunuusi. Okay. Akka yaada kiyyaatti. Jecha wallahi billahi reaaktiin akka ajaa'iba godha. Maal ishee geenuu takka takkaan dhageeffatee dubbii mara keessaa baaseetiin haasaa mucaan jechaadha ana biratti tartee jirta. Simbirotti. Ibbara meeqa argattee taamu? Ibbaaf takka argatteerta. Ibbaaf takka moo? Ibbaaf takka. Isinoo maal jettame achi jalatti ichi jala koomantii hunda jala deemee waan laalu jecha koomantii teessan sun hundinuu godhaan. Maaliifini wallee kana hedduu tasna jedhanii irra guddaa gaafa yeroo duraatiif jechuudha yeroo duraa nuti amma shabaabni yeroo xixiqqaa lafa ol kaanu kun wallee jaalalaa wayim dammoo wallee kana caqasaati guddanneeni ammaan tana garuu yeroo tana keessatti Oromoo keessa maaltu qabate wallee qabsoo namni wallee jaalala dara wallee qabsoo caqasaanii wallee qabsoo tana dammoo aktii adda addaatiin fiduu eegalanii raappara goonee waa'ee aadaa Oromoo kana akka raapparootaatti amma mucaan kun akkaasaatti wallis hedduu na gammachiisanii tanaafu maal gootan deemtanii like share yoo godhu irraanfatta wallol dammoo reaction akka yawaanii nan wanta jees comment jala godhaan isin jala deemeeti ilaalan. So capital guutuu karaa Instagram adeema follow godhaasin jira capital guutuu jira Instagram isaa jira karaa isin argachuu dandeettanii warroonni yookaan akkasumas jira karaa uffata kennaatiin namuu dandeettanii isa namuu dandeettanii abbaan uffata ummii Oromiyaa anaa fi isaa jira karaa namaan warroonni kaayiroo jirtan ammallee deebisanii deettumnaa Saami bira argachuu dandeettanii jechaadha. Saamiidha qo'igaa bakka kana waa mistee bara. Warroonni kaayiroo yeroo hedduudhaaf keessaan please huccuu tana nuu ergaa ni jettanii nu daraa turtan. Meeshaan seentee jirti kaayiroo eenyu bira saamii bira. Saamii warri hin beeknu jettan nambarri isaa asirra kunoo kana fakkaataan ilaalanii kana wayim dammoo badhaasoo ni beeytanii ni aktara beekamaa wayim dammoo gama tiktookiitiin Oromoon qabdu keessaa isaanii innillee uffateetti delegee ture shamiza kana tanaafuu jira harkachuu dandeessanii isin jaa warroonni dammoo waan isinitti dhaamuuni Oromoo eegee fi hin jenneeni nuti Oromoo jechuun wal kuffisuu wayim dammoo wal tuffachuu wayim dammoo wal gaqqabuu osoo hin taane wayim dammoo huccuu uffannee Oromoo fi hin jechuun faayidaan qabdu har'a ol kaanee caffarree huccuu hidhannee maal jennee Oromoo jechuun keessaan dhiigaan maali nama saba keetii dhiiguu rakkataa gargaaruu isinii galee bikka rakkataa kee agartee bira dhaabbachuudha malee waan namni takka yoo lafaa kee waan takka gurguruu eegale kooppii guutanii wayim dammoo isaan nu ergeettanii maqaa keenyaan dhugaa gurgurtanii ijoolleen kooppii micitee nu garsiiftanii dhugaa hangama kiyyaan hedduu natti dhaga'amaanii amma dura laaltanii jirtanii ani gama Instagramaatiin micoota akkas haasofsiisee ture obboleessa keenya tokkolleen suudiidhaa viidiyoo takka nurratti ergee tureeni tanaafu waan akkasiisan osoo irraaf qusatanii obboleeyyan keenya bareedaan isaa isinilleen huccuu aadaa Oromoo daleenee fixuu hin dandeenyu hundinuu namuumee diizaayinatti nu baasi nuun jaa yoo diizaayina hin beekne
diizaayinatti baasichaa isiniif baafna diizaayina akka isaniin gurguraan garuu maqaa namaatti riidii nu ergee guutuu nu ergeettanii warri kijibtan suudii keessan nuti nama lama bichaa bira ergine ilaama nama lama bichaa bira bakkalchaa fi niyaalaa bira yeroo ammaatiif erginee jiru bakkalchaa fi niyaalaa bichaa biraan namni biroo meeshaan jarmanirraa nu dhuftee maaliirraa nu dhuftee jaan tanaafuu kijiba okay awraamnu waa'ee kanarraa okay awraamnu wallahi sirriitti naasoo maaliifini bakka hafin foto okay isaan bira argattan jennee raan so kanaafuu akkuma isin jenne isaan bira argattanii reaction irraatiif waan hordofanii baay'ee galatoomaa isinicha asumas gootus baay'ee galateeffadha kanaafuu waan kana jira ati maal jettu barbaadda wanta dhumaarratti waan itti anillee waan yeroo isaanii nu kanneen hedduu nu takaatalanii nu wajji fixanii jecha hedduu takkaan isin galatoonfadhaa wani godhuu qabdan nu jajjabeessu nu bira dhaabbachuu ajinu wal bira dhaabbachuu qabna Oromooni tanaafuu isiniin jaaladhaa hedduu takka warri nan beeytan na beeyta warri nan beeyne dammoo gama Instagramaatiin gaanii beeytanii Instagram capital guutuu jaakota garuu rakkinaan an qabu commenti irratti yoo irraanfatan waliin ta'an barreessaan bakka kana guyyaa gaarii halkan akkan gaarii torbee Boom! gaarii aga viidiyoo biraatti wal arginutti boom okay waa'ee huccuu kanarraa haasoo inni riidii